Video kana keessatti gaafii namoota baay'ee irraa ka'uudhaan kan isiniif hojjedhe. Bilbila keessan kan Samsung dhabuu dandeessan jedhee Samsung update haaraa One UI 7 fideetiin jira. So isarratti video isiniif hojjedhe lamatu jira. Videoowwan kanneen irratti gaafii baay'eetu ka'aatiin jira. Baay'een keessan bilbila keessan maqaa dhoyitaniitiin bilbila kankoo update kana hin arganne kan jettanii gaafattan jirtan. Amma fakkeenyaaf video jalqabaa irratti videoon kun erga gallakkifamee torbee afuraffaa gaheetiin jira. Nama 18,000 ilaale waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu immoo video kana nama baay'eetu ilaale garuu like baay'een qabu. Liking gara sinyata irraa fayyadamtan garuu haa ta'u. So 18,000 ilaale asirratti koomentiiwwan 146 barraa'anii jiranii akkuma masarratti argattan jechuudha. So koomentiiwwan kanneen hundaaf deebisuun hedduu nama dhiba. Kanaaf irraa ka'uudhaan bifa dokumentii PDF tti isiniif jijjiiree update kana bilbiloonni argatan eenyu akka ta'e isiniif kaa'ee jira. Eessarra isiniif kaa'ee Telegram irra. So akkamitti ilaaluu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Garuu asirratti wanti isiniif qabadhee dhufe gaafiin keessan baay'een keessan bilbili kankoo update kana hin arganne warroonni jettan jirtan bilbili kankoo update naaf godhuu didee warroonni jettan jirtan akkanumallee baay'een keessan bilbili kankoo update kana hin arganne warroota jettanidha. Almost Samsung yeroo ammaa kana update haarawas fidee jira. Kanaan dura video isiniif hojjedhee jira asirratti ilaaluu dandeessan. Video san keessatti update haarawaa fidee jira. One UI 8 beta kan jedhamu fideetiin jira. Inni kun almost xumuramee jira. Ammaan booda hundi keessaniyyuu update godhatanii xumurachuu qabdan. Sababni isaas One UI 8 beta kanatti fayyadamuudhaaf jechuudha. Update haarawaa kana. Updateewwan kunniin fiicharoota adda addaa bilbila keessaniif illee hedduu barbaachisoodha. Lammaffaa immoo fiicharoota adda addaa fakkeenyaaf bilbilli yeroo ammaa kana update haarawaa One UI 7 argatan kunniin interfeesiin isaa kaameraan isaa wanti hundi jijjiiramee jira. Video irratti isiniif hojjedhee jira. Wantoota kanneen settingiiwwan illee bakka jijjiirataniitiin jiranii inni kun akkuma jirutti ta'ee garuu koomentiiwwan kanneen hundaaf deebisuu hin danda'u waan ta'eef bifa PDF tiin bilbiloonni update kan argatan One UI 7 illee argatan isiniif kaa'ee jira. Warroonni update amma Samsung gallakkisee torbee tokko dura immoo One UI 8 kan argatan illee eenyu akka ta'e isiniif gallakkisee jira. Dokumentiidhaan kaa'ee jira. Achirra seentanii ilaaluu dandeessan. Baay'ee tokko salphaadha. Har'a garuu videoowwan kanneen lamaan irraa ka'uudhaaf video kanarratti koomentii 146 koomentii ta'ee inni kun immoo nama 2,000 ilaale koomentiiwwan 68 asirratti argama. Inni kun baay'een isaa Galaxy A13 hin arganne, A9 hin arganne, F13 hoo hin arganne wantoota jedhutu ka'aatiin jira. Wantoota kanaaf deebisuu hin danda'u. Sababni isaas maalidha? Hunda keessaniif deebisuu hin danda'u. Nama muraasaaf replay godhee jira. Bifa dokumentiitiin isiniif kaa'ee jira. Dokumentii san eessaa ilaaltanii eessaa argattanii akka ilaaltan qofa isinitti agarsiisa. Highlight. Lammaffaa immoo bilbilli update kanneen keessatti yookaan immoo bilbiloota Samsung gallakkisee update kana kenneefi keessa osoo jirtanuu update kenna sababni update kana ittiin argatin bilbilli keessan maalidha akka ta'e illee isinitti agarsiisa. Egaa video kana keessatti kana qofa ilaalla. Egaa kana qofa ilaalla. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama warqa fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoota YouTube channel Soofumara. Har'a video kana irratti videoowwan kanneen lamaan bilbila keessan kan Samsung dhabuu dandeessan jedhee isiniif hojjedhe irratti gaafiiwwan bal'aan gaafatamanii jira waan ta'eef deebii gabaabaa bakka isiniif kaa'ee qofa isinitti agarsiisuudhaaf dhufe. Ergasii immoo warroonni gaafachuus barbaadan ammas video kana irratti komentii jalatti barreessuu ni dandeessanii. Ergasii immoo replay godhee isiniif deebisa. Channel kanas subscribe, like, share gochuun irraan fatenaadha. Akkuma kanaan dura isiniin jedhu jechuudha. Baay'een keessan garuu liking gootanii irraa fayyadamtanii liking gootan like godha. So amma kan isinitti agarsiisuudhaaf deemu maalidha? Duraan dursitanii update kana update immoo hin taane kan jedhu bilbila keessan laalachuudhaaf eessarra laalachuu qabdan kan jedhu isinitti agarsiisu salphaadha jechuudha. So jalqaba garam deemtanii jalqaba gara Telegramaatti erga seentanii booda chaanala kankoo kan Telegrama irra seentan achirra isiniif kaa'ee jira jechuudha. Chaanala kankoo kan Telegrama akka asirratti barreesse kanaan barreessitanii sarchi godhachuu dandeessanii description jalallee linkii isiniif kaa'ee jira. Achirra jira wanti hundumtuu jechuudha. So chaanala kankoo kan Telegrama salphumatti argachuudhaaf immoo @Soofumara appeettanii sarchi yeroo gootan salphumatti isinii dhufa kan jalqaba irratti jechuudha. So kanaafiyyuu Soofumar Media kan jedhu kan jalqaba irratti kilik goonee keessa seen. So keessa yeroo seentan chaanali kankoo inni sirriidha. Maqaa chaanala kanaatiin baay'een banamanii jiranii create ta'anii jira waan ta'eef inni sirriidha. Soofumar Media jedha. Subscriber 927 qaba yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. So isa irratti na hordofuu dandeessan. Bifa PDF tiin asirra isiniif kaa'ee jira. Dura dursitanii PDF kun akka isiniif dubbisuuf PDF bilbila keessan irratti buufachuu qabdan. Sababni isaas isiniif hin dubbisu waan ta'eef jechuudha. Asirratti bakka tokkotti wal qabsiisee isiniif kaa'ee bifa PDF tiin waan ta'eef jechuudha. Jalqaba irratti PDF Play Store irra yookaan immoo App Store irra seentanii PDF jettanii search yoo gootan application tokko buufattanii install gootanii ergasii immoo PDF kana asirra dhuftanii bilbiloota One UI 7 argatan jedhee isiniif barreessee jira bilbiloota Samsung jechuudha. So isuma kanarratti download erga gootanii booda click gootan. So ergasii immoo gara PDF keessaniitiin isiniif banaa jechuudha. Egaa salphumatti bilbilli keessan asirratti update argate moo hin arganne kan jedhu ni ilaaltan. Fakkeenyaaf Galaxy S series kan jedhaman isaan kanneen Galaxy S24, 24, 24 Plus, 24 kan jedhaman baay'een jiranii isaan kanneen asirra ilaaluu dandeessan keessa gad deemuudhaan akkanatti PDF keessanii erga isiniif bane faayila kana erga bantanii booda download gootanii salphumatti asirratti bilbilli keessan update kan argachuu fi argachuu dhabu arguu dandeessan. Garuu
bilbili keessan as keessa osoo jiru yookaan immoo isa kana keessa osoo jiru update argachuu dhabuu danda'a. Sababni isaa maal akka ta'e isinitti agarsiisa. So bilbili keessan update kana almost Samsung kenneefii jira garuu bilbila keessan irratti hin arganne. Sababni ittiin hin argatin maalidha kan jedhu boodarra isinitti agarsiisa. So PDF kanarraa asirraa bilbili keessan egaa update kan argachuu fi argachuu dhabu bilbila keessan faayila kanarraa argachuu dandeessanii faayila kana download gootanii illee kaawwachuu dandeessan. So karaan tokko kanaadha. Karaan isinitti agarsiisuu barbaadu isa kanaadha jechuudha. Egaa inni lammaffaa immoo warroonni Samsungiin ammas fidee jira update haarawaa One UI 8 beta kan jedhamu. One UI beta kana warroonni inni galakiseef tokkoffaa bilbila Androidin isaa 16 ol ta'e. 15 hin ilaallatu jechuudha. 16 ol ta'e Android kana eessa ilaaluu dandeessan. Bilbila keessan Android meeqa akka ta'e eessa ilaaluu akka dandeessan booda isinitti agarsiisa jedhee jira. Duratti update kana bilbila keessa yoo hin argatin wantoota lamaadha. Tokko Android vision keessanii lammaffaa immoo bilbili keessan kan dura update yoo hin ta'in kan ta'u ta'edha. So isinitti agarsiisa isas jechuudha. So warroonni update haarawaa kana One UI 8 beta jedhamu kana galakkifameef illee asirratti faayila isiniif kaa'ee jira. Before duratti isinitti ibsee faayila kana banuudhaan ilaaluu dandeessan. Fakkeenyaaf akkuma asirratti agartan bilbila One UI 8 beta program argatan jechuudha. Asirratti kilik gochuudhaan salphumatti PDF keessanii ilaaluu dandeessan. Bilbiloonni hanga ammaatti argatan jechuudha. Isaan hafanis adeemsa keessan ni argatanidha kan jedhe jechuudha. Samsungin so isaan kunniin argatanii jiran. Isaan asirratti argatan kunniin jechuudha. So feature kun immoo faayidaa bal'aa qaba. Bilbila Samsung fi Apple wal dorgommii irra jiran kanaan dura isinitti himee jira. So kanaaf na fakkaata updateewwan haarawaa fidaa jiranii feature ajaa'iba fidaatiin jiran jechuudha. So isa kanas asirraa bilbila keessan update haarawaa One UI 8 argachuu dhabu arguu dandeessan. Garuu asirratti wanti isin dogongoruu hin qabne bilbili keessan Android Vision keessan kamiyyuu haa ta'uti yookaan immoo bilbili keessan update haarawaa kan argatu yoo maal ta'edha kan jedhu amma sirriitti na hordofaadha. So jalqabarratti gara bilbila kan kootti deemee wajjin ilaalla. Jalqabarratti wanti isin beekuu qabdan bilbiloonni Android ta'anii bilbilli update One UI 7 argatan One UI 7 argatan bilbiloota Android Vision isaanii 15 ol ta'edha. 14 yoo ta'e 13 yoo ta'e 12 yoo ta'e One UI 7 kana hin argatan update kana kan jedhe Samsungidha. Update kana yeroo bilbilootaaf galakkisu bilbilli keessan Android Vision isaa 15 ol ta'uu qaba jedhaniiti kan galakkisan. So Android Vision keessan akkamiin beekuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisu salphumatti jechuudha. So gara settingii bilbila keessanitti erga deemtanii booda salphumatti akka argatanii bilbilli hundi tokko miti taa'umsi Vision jechuudha. Software information settingiin kun jechuudha akka tokkotti hin taa'u. Bakkuma search baarii kanarratti salphumatti maal jettanii Android Vision jedhaati barreessa. Hedduu tokko salphaadha. Android Vision jedhaati barreessa akka screen irratti isiniif barreessa kanatti jechuudha. Ergasii immoo Android Vision ka jedhu ka jalqabaa kanarratti kilik godhan salphumatti akka argataniif. So bilbilli hundi tokko miti yookaan immoo bilbila ta keessa yeroo gaseetan system ka jedhu keessatti argachuu dandeessanii update keessan jechuudha. System ka jedhu keessa erga seentanii booda salphumatti argachuu dandeessan. So bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa waan qabuufi Android Vision jedhaati barreessaa. Ergasii immoo Android Vision about keessatti argama jechuudha. Inni kun about warroonni kanaan dura enable hin godhin about akkamitti enable gochuu akka dandeessan settingii bilbila keessanii barbaachisaa ta'e jedhee viidiyoon isiniif hojjedhee jira. Viidiyoo san ilaaluu dandeessan. So kanaafiyyuu Android Vision ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan seentan. Ergasii immoo akkuma asirratti agartan One UI version ka jedhu ni argama. One UI version kan koo 7 akkuma asirratti agartan. Keessan irratti garuu 6.1 ta'uu danda'a. Sababni inni 7 argachuu dhabeef maal akka ta'e boodarra isiniif ibsa. Asirratti akkuma asirratti agartan Android Vision jedha jalatti immoo Android Vision bilbila kanaa maalidha 15. So kan argachuu danda'u maalidha update haarawaa One UI 7 argachuu ni danda'a jechuudha bilbilli kan koo kun. Garuu sababni ittiin hin arganne maalidha kan jedhu haa ilaallu. Sababni ittiin hin arganne egaa ammas bakkuma search baarii kanarratti bilbilli hundi tokko akka ta'uuf jechuudha. Bakkuma search baarii kanarratti kilik godhaati software update jedhaati barreessa. Software update jettanii barreessitan jechuudha. Salphaadha hedduu tokko salphaadha. Software update jettanii yeroo search gootan heddumatti argachuu dandeessan. Hedduu tokko salphaadha. Software update jettanii yeroo search gootan bilbila hundarratti software update kan jedhu jalqabarratti isiniif dhufa. So sababni ittiin arganne maaliif akka ta'e isiniif himsa. Asirratti akkuma asirratti argattan download and install isiniin jedha. Bareetti bilbilli kun update ta'e bara 2025. So asirratti bara 2025 osoo hin taane bara 2019 bara 2018 bara 2015 yoo kan ta'u ta'e expired ta'a. So sababa kanaan update kana argachuu dhabuu dandeessan. Akkanumallee maal gootanii update kana update gochuu yoo barbaadan asumarratti download install kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo search godhee update kana search godhee yoo kan isiniif yookaan immoo update godhadha yoo kan isiniin jedhu taate isinitti agarsiisa. Amma yeroo search godhee fixe ergasii immoo software keessan garami guddiftan kan kanaan dura 5 yoo ture gara 6tti guddifattan 6 yoo kan ture taate gara 7tti guddifachuu dandeessan. So inni munti 6 tuqaa tokko isiniin jedhee garuu update sun yoo update kan hin ta'in ta'e
isa san deebistanii update gochuu qabdan update gootanii dursa isuma software jalqaba irratti bilbila keessan irra ture san update gootanii ergasii immoo waan UI 7 direct isinii fida erga inni jalqaba sun update ta'ee haaromee booda direct isinii fida osoo inni haaromin gonkumayyuu isinii fidu in xaarina jechuu barbaadeeti so baay'ee tokko salphaadha jedheeti yaada so amma asirratti search gochuu irratti argama kan koo so search godhee yeroo geessatti immoo maal akka isinii jedhu isinii ibsa egaa akkuma asirratti argattan inni kan koo update ta'ee jira akkuma asirratti argattan Android One UI versionin 7 update godhadheetiin jira fudhadheetiin jira inni akkuma asirratti argattan versionin bilbila kan kooti Android versionin 15 dha so isas argadhee jira so update argadhee jira jechuudha so bilbili keessan asirratti research godhee haala kanaan update ta'u yoo kan isiniif hin ibsine ta'e tokkoffaa updatein yoo irra darbeetiin expired kan ta'u ta'e salphamatti kaampaanii dheeyxanii yookaan immoo sooftiweeriidhaan yoo bilbila keessaniif kennitan malee sooftiweeriidhaan jechuudha koompitara irraa yookaan laaptooppii irraa sooftiweerii bilbila keessaniitti haarawa yoo irratti fiitan malee salphamatti update kan argachuu hin dandeessanii jechuudha expired ta'ee jira bara 2016 bara 2015 yoo kan isiniin ta'u isiniin jedhu jechuudha security jedhee jala irratti bara isiniif kaayaa waan ta'eef jechuudha so yeroo bara san irratti barri keessan darbee yoo ta'e waggaa 2 ol yoo ta'e sooftiweeriin sun expired ta'a so expired yoo ta'e immoo deebisanii argachuu hin dandeessan asirratti garuu bilbiloonni egaa One UI 80 beta isa amma dhufe kana update haarawa kana argatan immoo tokkoffaa Android Vision isaanii 16 ol ta'uu qaba 15 fakkeenyaaf kun Android Vision 15 hin argatu jechuudha program haarawa kana One UI 8 beta kan argachuu hin danda'u jechuudha so yeroo ittaanutti update godhee yoo kan naaf fidu ta'e argachuu ni danda'a ammaaf hin argatu so bilbiloonni argachuu danda'an tokkoffaa Android Visionin isaanii 6 ol ta'uu qaba lammaffaa immoo bilbiloonni galakkisaa fi jiru hundaa miti tokko tokkoon jala galakkisaa jira isa immoo bifa durattiitiin ilaalachuu dandeessan bilbiloonni One UI 80 kanallee argatan egaa salphumatti gaafii keessaniif deebii gaarii deebiseera jedheetii yaada gaafiin keessan kanuma irratti kan hundaa'e baay'een keessan kan gaafattan updatein arganne bilbila kan koo waan jedhuudha wantoonni sababoota immoo ifa isiniif godhee jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba ammas koomentii irratti yaada qabdan naaf kaayaadha isiniif deebisuudhaaf nan yaala namni baay'een koomentii waan gootanii gaafii namoota baay'ee waan ta'eef viidiyoo kana isiniif hojjedhe akka irraa fayyadamtan abdii qaba viidiyoo kana like share gochuun irraanfatinadha chaanala kanaaf haaraa yoo taatan subscribe yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina horaa bulaa